Namoonni kun waan gara biraa sirraan argine jechuun dubbiidhaan waan isaan dubbatan hin jiru jireenyumaan argisiisu turani. Jireenyi keenya waan baay'ee dubbata wanti nuyi hojjennu action jedhama miti inni kun. Wangeelli koo afaaniin lallabanii sokkuu miti. Wangeelli afaaniin dubbatanii jireenya ofii jiraachuu miti. Wangeelli isa jiraatan lallabuu isa lallaban immoo jiraachuu. Kanaaf waldoonni jalqabaa maaliin jijjiirama fidani? Tokko namoota actionii turani. Namoota jireenyaan display godhan turani. Namoota afaaniin lallabanii sokkanii barsiisanii dubbatanii sokkan hin turre. Fakkeenyan sii kenna. Mee biyyuma kana keessaa akkaataatti wangeelli biyya keenya jalqaba gaafa dhufee akkaataatti namoota irratti jijjiirama fide. Waldaan kiristaanaa jalqaba irratti wangeela gaafa namatti lallabde hojii actioniidhaan immoo hojii argisiiste. Warra iji isaanii hin argine qaroo dhabeeyyii walitti funaantee hosteela banteef. Qaroo dhabeeyyiitii fi mana barumsaa banteef. Qaroo dhabeeyyiin karaa bukkee ta'aniin kadhatani. Eenyu hojii wal argani? Kiristoosii hojii wal argani. Qaroo dhabeeyyiin nuyi qabnu maal ta'ani? Mana barumsaa baratan, astamaarota ta'an, dooktarii ta'utti ka'an. Ijoollee abbaaf haadha hin qabne wangeelatti lallabdee Yesuusitti amanaa itti biraan sokkine. Mana hosteelaa banteef. Girls hosteela jedhama. Boys hosteela jedhama. Hin baname manni ijoolleen iyyuu hiyyeessa abbaaf haadha hin qabne tamaaruu hin dandeenye mana tamaarii biratti dhaqanii lafa fuudhanii hosteela ijaaranii hin qallabanii ijoolleen kun achi keessaa ba'anii dooktaroota ta'ani. Silaa tamaaruu kan hin dandeenye biyyaaf rakkina kan turani. Sabaaf rakkina kan turani. Ofii isaaniitu iyyuu waan hundumaarra darbanii rakkina kan ta'ani. Kana duwwaa miti mana barumsaatu baname. Mana barumsaa immoo lafa manni barumsaa 4, 5, 8 ol hin jirretti mana barumsaa lattee bante waldaan kiristaanaa amma high schooliitti. Warra high schoolii fixanii ta'aniif immoo technical schoolii bante. Akka Najjoo technical schoolii akka Baakuu technical schoolii mootummaatu fudhate malee isaan kun amma mana barumsaatu baname. Dhattee gajjallaati immoo gaafa laaltu elementary olitti immoo warra deemanii fagaatanii fagoo periferii irra jiraniif immoo high schoolii baname. Dhattee akka Dambidolloo beezii yoo laalte high schoolii amma jiru. Xinnoo shasitti irratti yoo laalte laasii mana barumsaa high schoolii achi jiru. Caallee irratti yoo laalte mana barumsaa achi jiru. Even gimbiirra mana barumsaa jiru yoo laalte isa high schoolii comprehensive gimbiitu hin ta'ini. Isatti aansitee Naqamtee irratti high schoolii yoo laalte amma ol dhuftutti mana barumsaa bante waldaan kiristaanaa. Namni barachuutti ka'e. Argitee waan isheen jajjabeessitu. Inni qaroo dhabeeyyiin bakkee taa'u ijoolleen abbaaf haadha hin qabne bakkeetti hin jooran olii gadi ba'aa namaa baatanii hin jiraatanii. Lafa dhaqan hin dhabanne iddootu qophaa'ee fi mana barumsaatu qophaa'ee fi warri kaanis akkasuma technical schooliitti akka isaan baratanii fooyyessan ta'e. Kana duwwaas miti. Rakkoo ammas hawaasi qabu wangeelatti lallabde duwwaatu hin ta'in hiikuutu irra jiraate itti waan ta'eef lafa hospitaalli fagoon amma namni Dambidollootti ka'ee Addis Ababaan dhufu. Danda'ee horiidhaafis humnaafis tiraanspoortiifis hospitaala Dambidolloo kan waldaa kiristaanaatu ijaare. Xinnoo asitti hospitaala Aayiraa waldaa kiristaanaatu ijaare. Xinnoo kiiloomeetirii xinnoo irratti hospitaala Gimbii amma jiru kana waldaatu ijaare. Asitti Naqamtee irra olaalte hospitaala sana waldaatu ijaare. High schoolii bukkeetti ijaarteefi. Amma salaklaakka amma biyya Tigraayitti hospitaala jiran amma achi jiru dabalatee jechaadha waldaa kiristaanaatu ijaare. Ila kuno pastor institute kan warra xinnoo ishee qodaa alertii olaalte kiristaanota. Pastorii nama pastor institute kuni pastor Lambee naannoo sanatti olaalte bara Haayile Sillaasee keessa isaanii kan ijaare nama gara biraa miti. Tokkitti lafa research nyaataatti hojjetamu tokkitti lafa qaamni qodaan namaa yookaan immoo gogaan namaa yoo rakkoo qabaate itti ilaalamu waldaa kiristaanaadha kan ijaare.
Isa iyyuu miti amma warra faana broadcastingiin kuni FM'n kuni kan waldaa kiristaanaatti kan maqaan Yesuus. Maatamii abeetiin jiran biyya transformii kan godhe waldaa kiristaanaadha. Dubbii itti dubbattee duwwaa itti lallabdee duwwaa isa waaqarraatti himtee duwwaa deemte miti. Bukkee teessee gama barumsaan, bukkee teessee gama jireenyaan, bukkee teessee gama hawaasaan, bukkee teessee gama guddinaanii itti himtee namni hin geeddarabee nama ta'e jechuudha. Har'a inni rakkinni guddaan jiru maaliif jijjiiramni dhibe? Dheengaddoo kana fakkaata akkuma tamma ittee seenaa keessatti olaalee jijjiiramatu ture. Maanni probleemiin har'a maaliifiti rakkoon namni wangeela dhaga'ee gadi ba'ee the same person. Nama isa dheengaddaa argita bakkee kana keessatti. Namni kufee lafaa ka'ee isuma sila ganamaati. Lafarra gangalatee ka'ee duwwaadha malee differensiin jiru jireenyi isaan geeddaramne. Namni namane waldaa dhufee malee namichuma isa dheengaddaati. Maaliifiti jijjiiramni har'a namarraa dhibe? Waldaa kiristaanaa keessaa maaliif dhibe? Kun gaaffii nama tokkoo gaaffii kee duwwaa miti. Gaaffii kootis, gaaffii isa namanneetis, gaaffii warra ala jiraniitis. Namni namannes gaaffii kana qaba. Sababoon jedheef hin qaba kana. Gidduma kana warri broadcast warri secular televiziyoonii warri gara biraan jechuu kooti na gaafataniiru kana. Biyya kana keessaa dhibbeentaa 97 kan ta'anii amantii qabu inni tokko waldaa sana rakaa inni tokko amantii sana rakaa inni tokko amantii sana rakaa amantii hundumtuu waan gaarii barsiisa namni maaliif waan gaarii gochuu dadhabee seedhu kaasan. Baay'ee kana maali ilaaltamma kanarraa namoonni sun iyyuu warri bakkee iyyuu gaaffii qabu jechaadha. Gaaffii ati qabdu duwwaa miti. Gaaffii kanaaf deebii kan ta'u inni guddaan number 1 yookaan immoo akka tokkoffaatti wanta ilaalu gaaffii kanaaf deebii kan ta'u. Rakkinni keenya inni guddaan dubbii duwwaa dubbannaa hin lallabnaa koomentarii irraa dubbifnee intarneetii irraa funaannee matsaafa adda addaa matsaafa dubbisuun baay'ee gaariidha garuu jireenya hin ta'u inni gara biraan suni. Isarraa namni jedhe gara biraa funaannee oduu durii funaannee akkasaa dur mana keessaa maaliif oduu jaallanna warri Afrikaa miniire waa'ee bulguu waa'ee adii waa'ee minaaminii teenyee haasaa oollee waldaa keessatti galla waan ta'eef wantoota jireenya namaa jijjiiruu jireenyaan hin argisiisu. Naannan ilaalinaa san lallabu duwwaa baay'ee gaariidha kun. Dhuguma Yesuusis jedhe isaan dubbatanii harkaa fudhadhaa garuu jireenya isaanii duukaa maaliin godhinaadhe fariisotaan. Nuti immoo fariisota miti nu immoo kiristaanotadha warra Kiristoosiin beennudha. Dubbiin keenyaa fi jireenyi keenya walitti dhufu taanaan nama hin geeddaru. Dhaloonni kun maal dhabe? Namni maal dhabe? Waldaan maal dhabde? Hoon jedhe ilaale. Hin lallabna. Namatti hin lallabna. Namoota kanaan dura seenaa keessa turan caalaa baay'een keenya lallabuuf yaalii goona. Seenaa waldaa kiristaanaa kanaan dura ture hundumaa caalaa miidiyaadhaaf aksasii ciccimaa argamne. Seenaa waldaa keessatti kan hin dubbatamne sooshaal miidiyaan mana nu guuteera. Advaanteejii wanta tokko yoo ilaalle jechuudha. Waan baay'eetiin advaanteejii warra kanaan duraa caalaa qabna nuyi. Rakkinni keenya maayin warra kanaan duraa caalaa rakkinni nuyi amma qabnu jireenyatu dhibe. Namoonni maal jedhu yeroo dubbatan amma al tokko namicha tokkotu wangeela lallaba ture warra loltoota Ameerikaatti paastarii Methodist Churchidha. Annan dubbise kana turee raddiin dubbise. Wangeelatti lallabee innis nama Ameerikaati. Tariyaatis dubbiftee taa'ee yaada. Paastarii Methodistiitti dhaqeetti lallabee ka'ee baay'ee waan ciccimaatti dubbate jalatti warra wangeelatti lallabaa jirutti. Isa booddee warra Indiyansii keessaa kan achi jiru warra Red Indians minaamin jedhaman itti simbeettadee yaada. Loltoota isaanii keessaa loltuu jeneraala iyyuunatti fakkaata harka baase. Paastaricha galateeffate baay'ee lallabaa gaariidhaati. Baay'een gammada lallabi kee baay'ee xuruudha. Garuu jedheen lallabati amma lallabde kuni yoo dhuguma Ameerikaa jijjiire anis nama naa'e. Maal jechuu barbaadeeti? Innati lallabaatti turtu kuni jara wiin geeddarre waan ta'eef jireenya isaanii irratti geeddarumsa hin argine. Kanaaf rakkoo guddaan maa inni akkam jettee namoota dubbii duwwaa taane namoota dubbii qindeessanii babbareechanii kolfisiisanii gammachiisanii hinceetaa gama buutaa samaayee geessaa minaamin jennee nama gammachiifne namni gammadee tokko. Waa'ee jireenya garuu ittiin argisiisu. Anumti inni lallabaa oole immoo gaafan gadi ba'uu jireenyi narra hin jiru.
Anumti inni faarfataa oolee gaafa gadi ba'u jireenyi narra hin jiru. Namni maal duukaa bu'u ishii. Argitee? Kanaaf wangeelli nuyi lallabnu kuni dura nu jijjiiruu qaba. Warra lallabnu ittaansee warra nuyi itti lallabnu jijjiiruu qaba. Warri nuyi itti lallabnu kun immoo nama gara biraa jijjiiruu dhaqanii. Akka ittiin deema wangeelli. Anaan na jijjiira. Naman wajjin oolu jijjiira. Naman itti himu jijjiira. Namoota sanarraan immoo warra namanne jijjiira. Akka ittiin jireenya namaa jijjiira wangeelli. Isa kanaaf immoo namoota aakshinii, namoota jireenya irraa mul'atu. Namoota soogiddaaf ifa ta'an. Yesuus gaafa nama waame koo lallabaa duwwaatu hin ta'in isinii maali jedhe? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:13-14 irraa inni gaafa dubbifnu isin soogiddaa, isin ifa biyya lafaati, isin tulluu gaararraati yookaan ifa gaararra jirudha. Sigalee dhokachuu hin dandeessanii soogidda ta'uu dandeenyeerraa nuyi warri irraa waldaa keessa jiru. Ifa ta'uu dandeenyeerraa nuyi warri irraa waldaa keessa jiru. Dhuguma ifa gaararraa sana ta'uu dandeenyeerraa nuyi warri waldaa keessa jiru. Kanaafiti rakkinni keenya soogiddatu hin ta'in nuyi sukkaara taane. Kanaaf namoonni arraabanii waan nuyi dubbannu jedhan fudhatanii dhukkubsatoota ta'anii dhumani. Yesuus garuu akka sukkaara taa'ee jedheetu hin ta'in akkaati soogidda taa'aa jedhee nutti dubbate. Inni kun immoo amala mataa isaatii qabaa yeroo kana ibsuu hin danda'u. Waaqayyoon si haa eebbisu dubbii babbareedaadha. Actually amma gara itti haasa'uuf deemnu dubbii waldaan maalirra jirti amma? Kiristaanonni maal keessa jiru? Jireenyi kiristaanaa maal fakkaata? Barumsi wangeelaa maal fakkaata? Dubbii jedhu kaasuuf deemaa jirra. Garasumatti ce'aa turte. Garuu dubbiin haga ammaa kaasaa turre dubbii isaa samaraayis gochuudhaaf seenaan waldaa waan baay'ee nutti hima. Kiristaanonni ani inkareejillee godhuu nan barbaadu nama viidiyoo kana laaltan seenaa waldaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan seenaa qabdi. Akkuma biyyi tokko seenaa qabu, biyyi tokko seenaan dhaabata, seenaadhaan jiraata. Bara freedom yookaan immoo bilisummaatti argate kabaja, bara jireenya isaa kabaja. Waldaan seenaa mataa ishee qabdi. Seenaan amma nu uumuu dandeenyu hin jiru. Seenaan waldaa already kan Kiristoos establish godhe. Already karaa wangeelatiin kan dhaabatedha. Kanaaf seenaan waldaa rakkina baay'ee keessa darbaa turte akkuma buleessi keenya Zarihun amma bal'inaan nu ibsaa ture dubbii babbareeda. Rakkina baay'ee keessa darbite namoonni gatii guddaa baasaa turani. Waldaa irratti waraana baay'eetu banamaa ture. Karaa adda addaatiin mootummoota adda addaatiin kana waldaa san keessa dabartee kiristaanonni san keessa darbanii har'a geenyeerra. Maaliif Kiristoos dubbate akkuma buleessi keenya nu himse Maatiyoos irratti waldaa Kiristoos waan dhaabeef wanni Kiristoos hin dhaabe yoomiyyuu immoo fiixa waan ba'uuf haala kanaan jechuu kooti. Kanaaf seenaa waldaa akka dubbiftan akka barattan encourage gochuun barbaadame buleessa keenya Zarihun amma dubbii guddaan ati nu kaasaa turte waan bareedaadha. Waldaan har'a maal keessa jirti? Keessattuu waa'ee biyya keenyaa kaafnu. Uummatuma keenya uummata Oromoo baadiyyaa keessa jiru magaalaa keessa jiru haa kaafnu. Saboota biyya kana keessa jiran illee kaasuu dandeenya. Haal amma waldaan biyya kanaa keessa jiru maal fakkaata? Kanaan waan isin jedhu maal dubbiin guddaan haala waldaattiin ibsinu barumsi wangeelaa maal fakkaata waldaa keessatti? Dubbii kanaaf wanni amma haali waldaan keessa jiru barumsi waldaan amma barsiisaa jirtu. Barumsi kennamaa jiru dubbii wangeelaa maal fakkaata waldaa keessatti? Maaliif namni waanuma nyaate fakkaata. Nyaata gaarii yoo nyaate nama gaarii ta'a. Nyaata sirrii hin taane nutriishinii gaarii hin qabne yoo nyaate sirrii hin ta'u. Kanaaf barumsi waldaa keessatti kennamu waldaa Makkaana Yesuus actually miseensota baay'eedha kan qabdu. Odeeffannaa waldaatirraa weebsaayitirraa akkan argaa jirutti miliyoona 9 ol waldaa qabdudha. Waldoota 1,000 lakkaa'amu waldaa qabdudha. Ati immoo waldoota kana hundumayyuu karaa adda addaatiin arguudhaaf karaa adda addaatiin barumsa isaan gaggeessan arguudhaaf carraa argatte. Fakkeenya taa'ee yaadeen malee ani waa'ee waldaa Makkaana Yesuus qorachuudhaaf waa'ee isaanii dogoggora kana qabu kana sirriidha jennee waa'ee kanaa kaasuuf miti. Garuu barumsumti waldaa keessatti kennamu seera qaba. Maaliif Kiristoos akkaataatti barsiifnu kaa'ee jira. Namni akkatti baratu, akkatti barumsa fudhatu, akkatti kennu. Nama barate barsiisa. Amma yeroo bakka adda addaatti argu namni akkaataan barumsatti kennamu dogoggora ta'uu isaan argaa jira. Kanaaf mee asirratti wanni haalli biyya keenya keessa amma waldaan keessa jirtu maal fakkaata? Amma kana gabaabumatti iddoo muraasatti addaan qoonnee ilaaluu dandeenya. Akka yaada kootiitti jechaa. Wanti waldaa keessatti kennamu tokko lallabi jira, barsiisi jira.
iddoo tokko tokkotti akkuma beekamu dubbii waaqayyoo qulqulluu kan barsiisan jiru. Kan lallabanis jiru. Injiran jechuu miti. Jiru baay'ee gaariidha. Hin jajjabeeffamu. Wanti garuu guddaan amma iddoo baay'eetti ilaalamaa jiru maali jettee yoo na gaafatte tokko santariin yookaan giddugaleessi lallabaaf barsiisa keenya Kiristoosiif dubbii waaqayyoo utuu hin ta'in nama ta'uu isaati rakkoo guddaa kan uume. Namaan jalqabee namaan fixa. Maal jechuu barbaadeenii sagalee waaqayyoo isa qulqulluu kana itti himna namatti utuu hin ta'inii gaafa qophoofnusi gaafa yaadnusi fiilingiin nama maal ta'uu danda'a kanaaf itti gammadu moo inaaru moo itti toluu dida moo ishee dhutu ka'a. Inni sun gaafa ka'ee jiru maal ta'a? Dubbii waaqayyoo fi Kiristoosiin dubbachuutu hin ta'in namoota kana gammachiisnee akkamittiin maaliif amma kiraayiiteeriyaan keenya nama gammachiisuudha waan ta'eef. Sagalee waaqayyoo nama gammachiisu seerutti nama gammachiisuu danda'a. Garuu taargeetiin keenya namni gammadee agalu maqaa ennuu fi amma wantoonni gurguddoon namaaf barbaachisan afaniiru waldaa kiyyaa. Iddoo baay'eetti jechuukooti amma 100% jechuun danda'u garuu iddoo baay'eetti wayii qulqullinaa amma namni utuu dubbatu hin argitu. Iddoo baay'eetti utuu barsiifamu jechuukooti. Garuu sagalee waaqayyoo keessa jiramu hin jiru. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e isinis maal ta'a? Qulqulloota ta'a. Namni qulqullinaan yoo ta'e malee waaqayyoon maal gochuu hin danda'u? Arguu hin danda'u. Amma tuukaatee iddoo baay'eetti har'a konfiraansii hedduu irratti inni kun utuu lallabamuu hin argitu. Maaliif namni isa kanatti hin gammadu? Already bukkee waan darban itti fakkaateera. Amma gaafa laaltoo jechuukooti. Wayeeffannoo Kiristoos ilaalchisee. Amma kun bu'uura amantii kiristaanaati karaa gara biraa. Yesuus Kiristoos du'eetu du'aan kaane ta'ee waan lallabnu hin qabnu. Akkuma barsiisota amantii abbaa fedhee tokko keessaa tokko taa'e ture Yesuus Kiristoos. Maaliif jalqabbii amantii adda addaa kan jalqaban hundumti isaaniiyyuu hin du'anii awwaalamanii achumaan hafan. Dhagaa galagashee kan ka'e. Ituuji namoota hundumaa ilaaluu waaqatti kan ol ba'e akka deebi'ee dhufu kan itti dubbate ergamoonni waaqarraa dhufanii inni tuusin ilaaltan ol ba'e kun Yesuus deebi'ee dhufa maaliif dhaabattu jedhanii namootatti kan dubbatan Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf du'uusaa du'aa ka'uusaa waaqatti ol ba'uusaa deebi'ee dhufuusaa kan waaltaa isaa hin godhanne giddugaleessa kan hin godhanne maal ta'e ammagaa. Inni guddaan namni gammadee kana sii ta'a jireenya hin qabu namni. Maaliif jireenya hin qabu jettanii leegaalizimiidha yookaan immoo kun seera jedhu namoonni maaliif ani inni barsiisu iyyuu iddoo sana hin jira waan ta'eef jireenyi koo iddoo sana keessa hin jira waan ta'eef namatti himuu hin danda'u akka jedhe sareen baaloo ishee dhukkubuu akka garaa isheen duttuu jedhu naannoo eegee isheetii yoon dhukkubate sareen cimuu danda'an kun illee irratti. Namni ofii isaatii rakkoo qabu dubbii waaqayyoo sirriitti namatti himuu hin danda'u. Ati iyyuu eenyu jedhu waan ta'eef. Kanaafiti rakkoo guddaan amma jiru namoonni gammadanii galuun kiraayiiteeriyaa tokko. Namoonni wacuu duwwaanii akka bakka jireenya hafuuraa ta'etti fudhachuudhaan gowwoomuu namoota barsiisa irratti xiyyeeffatanii dhaabuu dadhabuutu jira. Inni kun beekamaadha gaa. Barsiisuu jechuun sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan akka namni dhaabachuu danda'utti. Maaliif Yesuus Kiristoos jedha. Maatiyos boqonnaa 5 amma 7 dhannee gaafa dubbifnee ilaallu gaaratti ol ba'eeti barsiisuu jalqabee jedha. Hin barsiise tokko tokkoon wayee jireenya isaanii duuka buutuun Kiristoos maal akka isheen fakkaachuun irra jiraatu. Namni Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu barbaadu tokko jireenya attamii akka inni qabaachuu waldaa dhufuu duwwaan ga'aa miti. Yookaan immoo wangeela lallabuu duwwaan ga'aa miti. Garuu jireenya Yesuus Kiristoosiin
reflect gochuu danda'u. Jireenya Yesuus Kiristoosiin mul'isuu danda'u qabaachuutu irra jiraata. Inni kun immoo dingatan ta'u. Kan inni ta'uu danda'u maaliini? Barsiisuudhaani. Dubbii Waaqayyoo gadi qotanii ta'anii amantoota ofii barsiisuudhaani. Amma rakkoo guddaan ammati maayinni rakkoon waldaa guddaa inni isa tettee fi namoota itti lallabanii gashuu malee duuka buutuu gochuu duuka buutuu jechuun graduation hin qabu. Amma barumsa amantii cimsuu namni barate graduate godha, which is wrong. I'm sorry, kanarraa kan irratti baay'ee haasa'uu dandeenya. Duuka buutuu jechuun guyyaa guyyaatti jireenya isaa Kiristoosiin kan fakkaachaa deemuu danda'u jechuudha. Lallabaan baay'ee wannoo kan ta'e jechuu duwwaa miti. Jireenyaan garuu Yesuusiin kan mul'isu amantoonni warri waldaa keessa jiran hundumtuu duuka buutuu Kiristoosiin ta'an jechuun maal jechuudha? Yesuus amma Phaawulos maal jedhe? An Kiristoosiin akkam fakkaadhee isin immoo eenyuun fakkaadhaa jedha. Anaan na fakkaadhaa jedha. Miti warra Qorontositti gaafa dubbatu. Boqonnaa 11:1 irratti. Naan na fakkaadhaa jedha. Maal jechuudha? Karaa adda biraa isinis eenyuun fakkaadhaa jechuu isaati. Kiristoosiin amantoota Kiristoosiin fakkaatan qabnaa. Lallaboota Kiristoosiin fakkaatan qabnaa. Faarfatoota Kiristoosiin fakkaatan qabnaa. Amantoota Kiristoosiin namoota Kiristoosiin fakkaatan qabnaa. Amma kana hin qabnetti waldaan teesseen daganaa istirateejii ishee akkaataa itti barsiiste maaliif rakkoon uumama? Rakkooni maaliif uumame? Biyya amantoonni keessa jiran keessatti maaliif rakkoon uumama? Mandara amantoonni keessa jiran keessatti maaliif rakkoon uumama? Wangeelloo humna nama geeddaruu danda'u qaba. By the way, waan tokko beekuun kan nurra jiraatu wangeelatti waan xinnoo ishee makneennaan jireenya namaan geeddaru. Wangeelatti waan xinnoo ishee barraasdee jennaani jireenya namaatti hin geeddaramu. Wangeelli qulqulluu dubbii Waaqayyoo ta'uusaa kakuu moofaaf kakuu haaraan qulqulluu dubbii Waaqayyoo ta'uusaa gaafa itti himnee jennu, gaafa itti lallabnee jennu, gaafa barsiisnee jennu, gaafa nurraa mul'atee jedhu namoonni hin geeddaramu. Yaadadha yeroo tokko tarii namoonni baay'een kana dhaggeeffatan hin beeku. Warri afaan Oromoo haasa'an jechuu kooti. Nama tokkotu wangeela fuudheeti mana amma qaalluun jiru miti dhaqa. Boorsaa keessa keeyate. Inni qaalluun suni iniyye naa baasaa namichi kuni waa baatee taa'aa jedhe. Abbaasaa maqaan na'u hin eeyyamsiisne waan ta'eef. Namootuma goda keenyaati waan ta'eef. Amma isaanuma itti wangeela xarapheezaarra kaa'ee fiigee sokke. Waa kaa'ee ba'ee duukaa fiigaa innaan duukaa fiiganii abaluu kottuutii samma keessa fuudhee jedhe. Maaliif fuudhuu hin danda'an isaani? Inni immoo fiigaatii anoo isiniif han kaa'ee fudhadhaa isinumta anoo isiniif han kaa'ee laga keessa ba'ee sokketti. Namni itti siqee amma qabuu hin dandeenyetti abbaan fedhe kan baachuu har'a garuu yoo teenyee ilaalle abbaa fedhetu itti fayyadamaa jira. Jechuun abbaa fedhetu qabee abbaa fedhetu itti waan jaallate haasaa abbaa fedhetu itti lallabuu yaala garuu jireenyatu hin jiru. Ammas booddee deebinee rakkoon maayinoo inni dubbiin keenyaaf jireenyi keenya wal fakkaataan jiru gara sanatti deebi'uutu nurra jiraataa jechuudha.
caccabsamee cubbuu keenyaaf du'atuuf kennee baalessa keenyaaf na baarsa ta'e dhiphina keenya hunduma isaa ofirra kaa'ee foon uffatanii garafamee muddama keenya baatee Kiristoos nuuf jedhee dhiiga isaa lolaasee faannoorra nuuf oolee ajjeefamee abbaatti nu araarsee radigan gatiin radirum igan bitame radigan igan tumura mera rawata mera Yesuus moera inni kenya gola bamera tumura mera rawata mera Yesuus moera inni kenya gola bamera tumura mera rawata mera Yesuus moera inni kenya gola bamera tumura mera rawata mera Yesuus moera inni kenya gola bamera dukana keessa fuudhee fattiru baasera jireenya kaakabanuuf dhiiga sanuuf cobseera gatii sunurra jiru beenya keenya isa baase lubbuu keenya ulfateera dhiiga sanaan galaase xumurameera raawwatameera Yesuus mo'eera inni keenya goolabameera Yesuus mo'eera inni du'aa ka'ee mirga baasaa ta'ee Yesuusii maqaasaa hin jiru bakkisaa inni waaqa keenya inni gooftaa keenya inni rabbii keenya mootii keenya inni waaqa keenya inni gooftaa keenya inni rabbii keenya mootii keenya urameera raawwatameera Yesuus mo'eera inni keenya goolabameera tumurameera 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 raawwatameera Yesuus mo'eera
goolabameera xumurameera raawwatameera Yesuus mo'eera inni keenya goolabameera. Jalali sa ke sabu,